dhaabbattanii isii gargaartanii akka isin jabaattee chaanaliin isii ol ka'ee waan gaarii irra hojjettu akka isin isii taasistan abdii isin irraa qaba. Wal jajjabeessaa, wal bira dhaabadhaa, wal bira hin darbinaa. Viidiyoo waliif daawwadhaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Yoo nuti wal bira dhaabannee viidiyoo waliin daawwannee namni nu bira dhaabatu hin jiru jechuudha. Namni alaa dhufee akkas nu jabeessu hin jiru. Egaa kan ijoolleen Oromoo hundi keessan wal bira hin tarinaa, wal hin tuffatinaa, maal gadhiiste laasattanii chaanaalii namarra tuxxanii bayinaati. Wal bira dhaabbadhaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Egaa kan ajjee ammallee irra deebiitiniin baga gammaddee congratulations jedheetiniin jira. Ajjeen nama hedduu takka amalli isii maashaallah natti toltuudha. Amala kan kee gaarii kana rabbiin sirraa tursiisu hedduu takkan si dinqisiifadha. Nama obsa qabeettii kan nama hedduuyyuu gargaaruun beekamtu jechuudha. Nama baay'ee bira dhaabbatti. Nama hedduus akkasuma walitti qabdee kan akka isaan wal qarqaaran bakka tokkotti kataasiftuudha jechuudha. Kanaafuu gaafa chaanaalii kan kee ati gammachuu kan kee ibsattu sanii akka tasaa daqiiqaa muraasaaf toorarraa kan bu'e yoo ta'u gammachuu koo achitti siif wajjin qodachuu hin dandeenye baay'ee takka natti dhagahame gaafa sanii. Egaa kawanni godhanii jiru wanti hundinuu qooduma rabbiiti jechuudha. Kanaafuu jabaadhuu irra hojjedhu siin jedha. Hamilee kan kee akka duubatti hin deebine akka waan gaarii saba keetiif ka amantaa keetittis hin buusne akka hojjettu abdii sirraa qabaatu nama cimtuudha, nama yaada qabeettiidha. Kanaafuu jabaadhuu akka waan gaariidhaan nutti asfaatu abdii sirraa qaba siin jedha. Egaa kana gammaati isin waliin turte Aayishaa Oroodha. Waan na dhageeffattaniif galatooma. Assalaamu alaykum warahmatullaahi. Hayyee jaalatamoo fi kabajamoo hordoftoota kiyyaa akkuma dhageettan viidiyoo irratti obboleettiin kiyya Aashaan gammachuu isitti dhagahame naaf ibsuu dhufte hedduu takka galatoomii siin jedha obboleettii teenya Aashaa Orootu hedduu takka si galateeffadha hedduu takka si jaaladha hedduu takka si kabajaa bakka guddaa na biraa qabdu obboleettii tiyya hedduu takka galatoom akkasumas dhaamsa isinii dabarsiteetti jechuudha dhaamsa isinii dabarsitee dhageettanii jirtanii wal jabeessaa wal bira dhaabadhaa wal bira hin tarinaa jabaa ofiis laafaa ofiis abbamatu jabeeffata jedhamaati tire እና kanaafuu wal bira dhaabadhaa wal jabeessaa viidiyoo walii ilaalaa wal bira hin tarinaa isiniin jedha Oromootiyaa hunda caalaa hedduu takka galatoomee obboleettii tiyyaa akkasumas chaanaalii isii chaanaala Aayishaa Orootu kan jedhudha yoo namni maatii hin taaneef jiraattan maatii ta'aa fi waa hedduu waan barumsa qabu akkasumas viidiyoo babbareeda dalagdii waan ta'eef irraa barattu irraa hubattu jedhee yaada maatii ta'aa fi isiniin jedha jajjabeessaanii bira dhaabadhaa hedduu takka galatoomii obboleettii tiyyaa Aayishaa akkasuma immoo viidiyoo itti aanutti deebina jechoo viidiyoo obboleettii teenya Soofiititti jechuudha obboleettiin teenya Soofiin hoo maan nuun jetti kan jedhudha. Isii irraa dhageenyaa maaliif akka dhufte maaliif akka gara chaanaala kiyyaa dhufte isii irraa dhageenya jechuudha kanaafuu gara obboleettii teenya Soofiitti isin dabarsaa kallattiimaan gara viidiyoo obboleettii teenya Soofiitti deemna jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu hordoftootaa fi kabajamtoota chaanaal Ajjee Entertainment akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii warroonni amantaa biroo hordoftanis yooyyaa harka fuunee jirra jirtu fayyaa keessanii annagaa koota alhamdulillah. Adda mana Ajjee Entertainmentitti argamna. Maaltu as fide jechuun keessan illee hin oolu obboleettiin teenya guyyaa muraasa dura seera YouTube hunda guuttee moolii taatee jirti baga gammaddi siin jechuufan gammachuu isiirraa qoodamu gara mana isiitti imalee jechuudha. Dhiifama garuu yeroo baay'ee sagalee kee ol qabee sagaleen kee xiqqoodhaa naan jettanii astaayitinaa kennaa turtanii.
hamman danda'u hamman baradhetti nama haasaara hadda garuutti dabalee haasaara jedhee yaada tarii yoo seeraan isiniin dhagahamnillee dhiifama narraa ta'anaaf qolchaa isiniin jedha gara yaada kiyyaatti yoo deebi'e obboleettii akka gaarii fi qaalii namaa Ajjee Entertainment bagaa rabbiin si gammachiisee baga firii dadhabbii keetii argatti siin jedha waan hojjetanii raawwatanii fiixaan yoo nama baay'ee nama gammachiisa isa fuulduraatiifis haamilee nama toora haala kamiin keessa teettee atis akkuma nama kaawwanii galmaan gachuu fiixaan baafachuuf waan yaadde firii dadhabbii keetii argachuuf dadhabaa turte akkasumas rabbiin bakkaan sii geesse milkeessee gammaddee jirta gammachuun kan kee gammachuu kennaa congratulations siin jedha obboleettiin Ajjee Entertainment baga gammaddee siin jedha akkuma maqaa akkanaa moggaafattes ammas nuufillee waan seena qabeessa nu hojjedhu waan saba keetiin barumsa ittiin dabarsitu waan saba keetiin seenaa ittiin dabarsitu nu hojjedhu chaanaalii kee guddisiis nulle si bira jirra siin jenna obboleettiin dhugaa dubbachuuf congratulations baga gammaddee baga kanaan si ga'ee baga firii dadhabbii keetii ittiin argatti siin jedha kun ammallee jalqaba malee xumuraa miti hin xumuramu jechuudha ilmi namaa yeroo waan tokko hojjetu irrumaattiin dabalaa jajjabeessaa deema malee hin xumuramu jechuudha kanaaf jajjabaadhu nulle si bira jirraa wal malee waa hin qabnu wal haa jajjabeessinu isiillee jajjabeessaa kulliin kennaa wal haa jajjabeessinu isiin jedha ilmaan Oromoo qaqqaalii jajjabeessaa isiniin jedha obboleettiin Ajjee baga gammaddee irra deddeebiidhaan siin jedha baga rabbiin si gammachiisee isa si'achiitiif kanaa miti kana guddaa kan kana caalu galmaan gaattee kan kana caalu hojjettee yerootti congratulations akkasiin jennu jajjabaadhu siin jennanus siladda jirraa si bira jirraa hunda keessanii isiniin jenna wal malee humaa hin qabnu dhugaa dubbachuuf wallaahi baay'ee tokko namatti tolaa ijoolleen keenya ammaa mammoonii ta'a jajjabaataatiin nu guddataa miidiyaan illee ijoollee keenya bichaadha na baay'ee tokko namatti tolaa waan baay'ee nama gammachiisu congratulations baga gammaddee siin jedha obboleettii kiyya jajjabaadhu asumaan jaalalaaf kabajaa siif qabuuf ibsadhaa baay'ee tokko si jaaladhaa baay'ee tokko si kabajaa obboleeyyan teenya kan fuula miidiyaa irra wal arginee hiriyoota obboleeyyan walii taane hundi keessanuu jechuudha naa wal jajjabeessaa haa jajjabeessuun illee jenna obboleeyyan kiyyaa sumaanii assalaamu alaikum warahmatullaahi Hayyee jaalatamoo fi kabajamoo hordoftoota kiyyaa akkuma viidiyoo irra hubattan obboleettiin tiyya Soofiinis baga gammaddee naan jechuuf gara mana kiyyaa dhuftee hedduu takka galatoomii obboleettii tiyya Soofii hedduu takka isin jaaladhaa hunduma keessanuu hedduu takka isin kabajaa isiniin jedha haala hundumaa keessatti waan naa gammaddaniif hedduu takka galatoomaa isiniin jechoo barbaadaa isin jaaladhaa isin kabajaa iddoo guddaa na biraa qabdanii isiniin jedha hedduu takka galatoomaa Aayishaa Soofii hedduu takka isin jaaladha hedduu takka naaf galatoomaa naaf jiraadha waan naa gammaddaniif isinillee akka firii dadhabbii keessii argitee gara fuulduraatitti baga gammaddee siin jennu obboleettii teenya Soofii rabbiin achiin si haa ga'u siin jenna obboleettii tiyya Aashaallee kana caala waa baay'ee akka fiddee uummata keessa bakkee barsiiftu abdii sirraa qaba hedduu takka galatoomi siin jedha obboleettii tiyya isin jaaladha isin kabajaa hunduma keessanuu obboleeyyan tiyya warra yuutuubii irraa baradhe jechuudha hedduu warra itti dhiyaatutu jira hedduu takka naaf galatoomaa naaf jiraadha iddoo guddaa na biraa qabdanii hundumti keessanuu yeroo gaarii qabaadha isiniin jedha baay. Bali kota naso